teessee haadha ishee yaaddee nangala jettee isheen guyyaa xumurtee harmeenillee na dhalli koo ni dhufti jetteetoo waa hunda qopheessitee gammaddee shufftee wal arguuf guyyaa muraasa tafaa jettee gammaddee fira isheetitti himtee dhalli koo dhufaa jirti jettee dhalli isheetillee akkuma haadha isheetii waadaa seentetti galuuf kaatee guyyaa ishee xumurtee gara biyya ishee imaluu meeshaa ishee qopheeffattee yennaa kaatu ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattootaa hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa isiniif haa baay'atu jecha dhugumatti viidiyoo keessa namaa cabsuu kan qalbii namaa cabsuu sinii qabadhee dhufeera. Viidiyoon kun hedduu qalbii koo na cabsee na miidhe jechuudha. Maaliif miceewwan asirratti argitan kun guyyaa 3 duratti nangala jettee paaspoortii ishee qabattee qophoofte galuufantaa jettee gammachuu galmaata ishee kan sirbituudha. Ani ishee argaa jirtan tuni suuraan amma argaa jirtan kun immoo yeroo deemtu xiyyaara keessa seentee gara biyya ishee kan galaa jirtuudha jechuudha. Namni kamuu akka itti ba'u beeka malee akka itti hin galus hin beeku. Ishiinillee akka nama kamiittuu kunoo galuuf deemaa jirti, gammaddee jirti, maatiin isheellee eegaa jira jechuudha. Garuu haa ta'uuti asitti immoo meeshaa ishee qopheeffattee shaanxaa ishee daraddarattee mee ilaalaa nu hundumtu biyya ormaa jirra. Shaanxaa ishee sissifattee mul'ifachaa jechuudha. Akkuma miidiyaa fayyadamnu miidiyaa tiktookii irratti viidiyoo kana waraabdee gadhiisteerti. Miceewwan tun abjuu guddaa qabdi. Biyya Dubaay keessaa kan hojjechaa isheen turte jechuudha. Garuu rabbiin keessan balaa tasaa isinirraa haa qabu. Dhugaa odoo biyyeessa fuubeette haadhaa fi ilmoo ishiillee maatii isheetti dabalte. Erga wal arganii wal dhungatanii wal quufaniin boodallee odoo fudhattee garaa nama nyaattu jechuudha. Ba'anii karaatti hafuu wal dhaabatanii wal odoon argin hafuu rabbiin sinaa oolchu. Hundi keenya biyya ormaa jirra akka itti baanu akka itti galu. Balaan tasaa ishee mudatee kinuu balaa konkolaataatiin bakka maatii ishee bira ga'uuf xiyyaara gubbaarraa yukurtee xiyyaara irraa nagaan buutee biyya ishee Oromiyaa Finfinnee geesse makiinaa ishee seentee gara maatii isheetitti dabalamuuf gammaddee odoo qajeelaa jirtu garuu maal godhu hireen karaatti hambiste balaa konkolaataatiin lubbuun ishee darbee jira. Maatii isheetitti haadha isheetitti gubaa ta'ee hanafi godaannisa keessa namaatiin hin baane kan laphee namaa cabsu gadda onnee namaa cabsu gaddi kana caalu hin jiru. Ishiinillee kunooti maatii ishee osoo hin argin addunyaa kanarraa godaantee jirti. Haadha ishee osoo hin argin addunyaa kanarraa godaantee jirti. Waan baay'ee namatti dhaga'amu kan keessa namaa cabsu yaa biyyee maaloo ati sabuun beektu haadha fi intala wal yaadan yoo wal agarsiiste maaluma ta'a. Maaliif addaan hambiste? Maaf ishees haadhas dheebachite dhalas dheebachite gargar baafte. Shamarran biyya ormaa yoo jedhani qallaalumatti maqaan kan nu badu kunoo har'a kanan gala jettee maatii isheetti dabalamuuf gammachuu kanaan akkanatti kaatee uffattee bareeddee sirbite yeroo deemtu maatii kootan argaa jira gola ormaa keessatti gola namaa keessatti osoo mana sanii gadi hin ba'in oggaa hedduu hojjedheera amma kunoo naga'anan gala jette akkuma argaa jirtan kanatti uffattee kaatee bareedde garuu maal godhure isheenu qallaba biyyee taate. Nama dhukkuba dhugaa nama dhukkuba baay'ee. Hundi keenya akka itti baanu beekna malee akka itti gallu hin beeknu. Rabbiin nama ba'ee karaatti hafu nun godhini. Nama maatii ofii dheebotee osoo maatii ofii hin argin karaatti hafu rabbiin nun godhini. Dhugumatti jechuudha. Baay'ee waan keessa namaa guggubuudha. Isheenillee akkuma keenyaa kana gola madaamii keessatti guyyaadhaa guyyaatti waggaadhaa waggaatti ji'atti lakkoofte yoomnaadhumatti guyyaan kun jettee biyya ormaa waggaa dheeraa hojjettee har'a moo lakki golli madaamii tuni manni ormaa tun namaan guuttu
biyya ormaatun takka yoo jedhan lama jetti lama yoo jedhan sadi jetti keessaa nama hin baastu lakki nan gala jettee yaada ishee hunda sabassabattee qaama ishee sabassabattee waan ishee yaachisu hunduma isaa bitattee guuttattee kaatee gara biyya ofii imaluuf xiyyaara ofii korte garuu akka ishee yaadde kun faallaa itti dhufee duubatti garagaree karaatti ishee hambisee jira. Waaqayyoon maatii ishee, haadha ishee, fira ishee, biyya ishee Waaqayyo jajjabinaa haa kennuufi biyyeen ishiitti haa salphattu. Waanuma qaba yaa Waaqayyo yoo xiqqoo ishee haadhi fi ilma wal arganii fudhatte waanuma qaba dhugaa Rabbii jechuudha. Dubbachuufis waa jechuufis nama dhiba jechuudha. Waan akkanaa kana nama haa oolchu. Keessattuu balaa makiinaa rabbumti yoo nama jaalate baluma makiinati nama hin hambisiisu. Ba'anii karaatti hafuullee rabbiin nama haa didu. Inna obboleettiin teenya mee ilaalaa amma xiyyaara ishii keessa jirti maatii isheetti dabalamuuf deemaa jirti. Gammaddee kolfiteetoo deemaa jirti maatii isheetiif nan argaa maatii koo tan argadha jettee kokkolfaa jirti. Garuu nargine karaatti hafte hin makamne karaatti hafte. Mee maatiin keenya mee baay'ee nu yaadu beektu yaa biyyee mee maatiin hin yaadde haati mee dhala gootan arga jettee yaaddi biyyee maaloo hin qaanoftu xiqqishuma ishiitillee haadha fi dhala yoo dhoobatan maatii ishii yoo dhoobatan abbaan ishii yoo dhoofatu dhalli koonaa dhufaa jirti jettee obbolaan obboleettiin firri munuun dhufaa jirti jedhee gammadee eegaa jirame biyyee maam hin qaanofne qoyatu. Hojiifan biyyaa ba'ee akka nama kamittu hojjedhee tan jiraadhe anuma nama daamittu waggaa dheeraa cinqii lola ajaja hojii waa hundumaa ifannaan dabalatee hunda isaatu danda'adhee dandamadhee jireenya koo jijjiiree bara kootu jijjiiree yeroo sanis dabarsee har'a garuu gammachuudhaaf biyya kootti galuuf kunoo paaspoortiin koo tiikeettiin koo kutamee harka kootti kenname yaa Waaqayyo nagaadhaan maatii kootti na dabali jedhee tan anuu ka'ee biyya kootti imaluuf xiyyaara koo ol kore. Garuu akka ani yaade hundi isaatu darbee faallaa natti dhufee maatii koo sin argine gammachuu koo sin argine citeen karaatti hafee. Afaan koos na hidhanii harka koos na hidhanii luka koos na hidhanii dubbachuu hin danda'u kunoo amma ani ol ka'uus hin danda'u saanduqa natti rukutanii haadha koo tan yaade xiqqoo ishee tan argaa maaloo na gadhiisaa jetti kaa kunoo obboleettiin teessanii. Haadillee kunoo achii iyyitii achii gaggabdi dhala koo tan argaa anuu baay'ee yaade na gadhiisaa biran dhaqaa. Arguufan barbaada jettee too muddamti addaan dhoogganii saanduqatti rukutanii. Makiinaan ati yaabbatte makiinaan gaafasanii karrasitti cufsiiste ekeraashii baattee gadadoo ishii fidatte addaan akka baanu nutti kan faradde makiinaa guyyaa saniitti makiinaan addaan nu baaste jette kaa haatillee deebiste. Ayyooto anuu hin seene makiinaan kun akkana nyaatu gaariidha jedhee tanan si bira ga'uuf muddamee fiigee kanan seene garuu kanan yaade hundumtuu hin taane karaatti hafee makiinanis karaatti na hambiste. Xiyyaara sanuu koree isarraayyuu nagaan bu'ee makiinaa lafarra deemtu keecha seeneen biyyee ta'e jette kaadhalillee waan garaa nama gubu. Biyya ormaa san keessatti galgalaaf ganama odoon si yaaduun bule har'a garuu kaa kunoo addaan cinne kaa isa dhumaa garaan keenya dhite kaa atis hidhadhu sabbata kee lamuu deebitee nan argattu ofii keetii jabaadhu anuun nufu kaa addunyaa kanarraa deeme anuus hin argu kaa isinis jabaadhaa nagaatti nan deema nagaa nan boqadhaa jette kaa kunoo qajeelte karaa ishee karaa isa dhumaa karaa isan deebine. Anuu sin obsu dhala koo akkamitti si obsa
waggaa dheeraadhaafu imimmaan koo cabsee dhala koo jedhee osoon sagalsi yaadu atuu na dhufte jedhee anuu kunoo kan gammadu har'a siriidhaa garaa kutattee narraa deemte akkamittan si obsa kaa kana hunda kaa odoo bakki kee kun bakka koo ta'ee maal qabaa osoo wal jijjiiranii sin jijjiira kaa dhala koo atuu na jalaa hin deemtu ati hin haftaa anatu deema kaa jette kaa haati waan baay'ee garaa nama nyaatu kan keessa namaatiin baane yaa biyyee mee xiqqishuma ishii safuu godhadhu shamarran biyya ormaa kan haadha yaaddu kan abbaa yaaddu kan biyya ishii yaaddu karaatti hin hambisin maatiin gahiiti fudhadhume dhugumatti viidiyoon kun keessa namaan nama cabsaa dubbachuus nama dhibaa namni tokko biyya ormaa keechaa waggaa dheeraa hojjetee maatii kiyyattan dabalama jedhee gaafa deemu osoo maatii sanuun argin gaafa karaatti hafu jechis nama harkaa badaa qalbiin nama cabaa gadda bara baraan nama keessaan bahanii kan onnee namaa keessatti mana godhatee madaa'ee taa'u namatti ta'a. Dhugumatti obboleettiin teenya tuni mee laalaa dhugaa rabbii jechuudha. Ishiin karaatti nafa jettee yaanne biyyeen na yaatti jettee yaanne galeen maatii kootti makamaa galeen maatii kootti dabalamaa jettee dhugaa kan sirbitu kuni gammachuu guyyaa galtuuti jechuudha. Galuuf taati gammaddeeti deemuuf taati waa hunda ishii qopheeffatteeti har'a karaatti hafte. Qalbii namaa kan nama cabsuudha. Dhugaa viidiyoo qalbii namaa nama cabsuudha. Waaqayyoon lubbuu ishee amaaru mirga qulqullootaa haa dhaabu. Maatii ishee fira ishee warra ishee haadha ishee waaqayyoon jajjabinna obsa dhuman qabne haa kennuufi kana obsuma cimaa godhatan malee obsanillee nama keessaa hin ba'anatti fakkaatu. Keessatti wanti akkanaa kun nama keessaa hin ba'anatti fakkaatu. Nama keessaa hin ba'asnatti fakkaatu waaqayyoon obsa dhuman qabne haa kennuuf isiniin jedha. Kabajamtoota keenya viidiyoo kiyya sana sumaanan xumuradha. Dhugaa baay'inatti dhaga'ame. turtiin wajjin tuggootaniif galatoomaa isiniin jecha like share subscribe gochuun hin dagatinaa. Turtii gaarii hanga viidiyoo biraatti walitti deebinu.